haadha manaalee 60 qaba jedhama. Ijoollee 50 dhalcheera. Waraanni LRA yeroo gurra arrabaa fi hidhii lammiilee Ugaandaa qulqulluu irraa kutee qe'eetti ergu ittiinis warra saba saasan adabuu fi warra kaan barsiisu. Yakkoota garaagaraa jibbina hedduu ragaa warra LRA gananii qe'eetti galan fakkeenya fudhachuun karaa foddaa TV fi intarneetii irratti gadi. Joosef Keenii har'a umriin isaa 60 akka ta'e odeeffama. Tarkaanfii qindoomina waraana Ameerikaa fi Ugaandaa wajjin LRA irratti taasifame booda Joosef Keenii sochiin isaa akka daangeffamee fi eessa akka bu'een beekamu. Ololaa fi riphee loltoota Ugaandaa. Ugaandaan kolonii Ingiliz jalaa erga baatee pirezidaantii duraanii booda kan Idi Amin Daadaan waggaa 8f Ugaandaa bulte. Idi Amin Daadaan mootota biyyoota Afrikaa bulchan keessaa nama beekamtii akka Afrikaa qofaatti osoo hin taane akka addunyaatti gonfatee turedha. Idi Amin nama addunyaan gaarummaan osoo hin taane hamminaa fi abbaa hirrummaa hamaan, doofummaa fi wallaalummaan akkasumas uummata isaa gidirsuu ajjeesuudhaan kan addunyaan beektedha. Idi Amin Daadaan foon namaa akka bokaasaa muree hin nyaanne malee nama dhiiga namaa gannaquu fi lammiilee isaa ajjeesuun araadatti taatedha. Idi Amin gara jabina isaa keessaa namoota ajjeesee morma irraa mursiisuun qorrisiistuu keessa bulchuun ganama ka'ee mataa jaraa sana gad fuudhee akka itti dhaadatullee ni dubbata. Namni hamaan kun lammiilee Ugaandaa 600 ol akka ajjeesisee duukaa ni kaasama. Ugaandaan bara Idi Amin Daadaa ajjechaa fi hiraarsaa bara kolonii jala turte hin agarre akka agartetu dubbatama. Seenaa Idi Amin Daadaa mootii abbaa irree Afrikaa kana kutaa biraan qabannee dhufna. Waa malee manni naarumsiiree. Ololaa fi riphee loltoota Ugaandaa. Waa malee seenaa Idi Amin Daadaa hin kaasne. Sababa nama dhiiga lammiilee Ugaandaan harka dhiqate pirezidaantii Idi Amin Daadaa namoonni akka Joosef Koonii riphee lolaa ta'uun bosona galaniif sababa ta'eera. Qabsaa'aan mirga dhala namaa roorroo fi cunqursaa saba isaarra ga'uun bosona seenuuf dirqame garuu shororkeessaa jechuun addunyaan balaaleffatte. Kaayyoo inni qabsaa'eef moo sabanni qabsaa'eeftu dogoggora? Joosef Koonii numti mataan isaa immoo eenyu? Namni kun sirna abbaa irree Ugaandaa mormuun qabsoo riphee loltummaa haa jalqabu malee qabsoo bara dheeraa inni geggeessaa jirutti shira garaagaraatu irratti hojjetame. Akka inni yakka hojjetuufis haalli aanjee shororkeessaa addunyaa ta'ee galmaa'eera. Joosef Koonii daa'imoota kumaatamaan butee miseensa riphee lolaa LRA gochaa ture. LRA jechuun riphee lolaa jechuudha. Shamarran mana barumsaa fi qe'ee keessaa butuun haadha manaallee miseensota waraana LRA akka ta'an fi galaa qopheessuun akka tajaajilan taasisaa ture jechuun himatama. Ofiisaa haadha manaalee 60 qaba jedhama. Ijoollee 50 dhalcheera. Bosona daangaa Sudaan Kibbaattii fi Ugaandaa gidduu socho'uun riphee loltoota Sudaan Kibbaa faanas yeroo hedduu wal quunnamaa ture. Sudaan keessattis mana 3 mootummaan Sudaan laateefii ture. Miseensonni waraana isaa Joosef Koonii nama qulqulluu afurri waaqaa isa dubbisudha jechuun miidiyaattis dubbataa turan. Waan inni dursee dubbate itti hin raawwatiin hin hafu jechuun halqa qulqullummaa isaattis amananis ni dubbatu. Yakka dhala namaa irratti raawwatuuf yeroo gaafatamanis waaqniyyuu dhala namaa adabeetu barsiisa jechuun kitaaba qulqulluu fakkeenya godhatanii deebii laatu. Joosef Keenii nama kitaaba qulqulluu dubbisuu fi amantii kiristaanaa hordofuuf ture. Haa ta'u malee mootummaan Ugaandaa fiilmii dookumantarii tokko qopheesse. Fiilmiin kunis waraanni LRA yeroo gurra arrabaa fi hidhii lammiilee Ugaandaa qulqulluu irraa kutee qe'eetti ergu ittiinis warra saba saasan adabuu fi warra kaan barsiisu. Yakkoota garaagaraa jibbina hedduu ragaa warra LRA gananii qe'eetti galan fakkeenya fudhachuun karaa foddaa TV fi intarneetii irratti gadhiise. Guyyaa tokkotti nama miiliyoona 5tu ilaala jedhama. Torbeetti miiliyoona hedduun ilaalamuun namoonni Ameerikaa
uummanni Ameerikaa akka balaaleffatuu fi mootummaa isaanii irratti akka dhiibbaa uumantu dubbatama. Dhaabbanni mirga dhala namaa akka dhiibbaa godhus balaaleffatan. Pireezidaantii Obaamaan mootummaa Ugaandaa faana ta'uun tarkaanfii waraana LRA balleessuu fudhate. Tarkaanfii kanaanis LRA 30,000 akka ajjeesan dubbatama. Gargaarsi namoota LRA miidhamaniif lammiilee Ameerikaa irraa sassaabames qe'ee lammiilee Ugaandaa waraana LRA sochootti misoomaaf akka oole himama. Joosef Keenii fi LRA mana murtee addunyaa irratti himatatu itti baname. Shororkeessaa jedhamuunis burjaatutti maxxane. Joosef Keenii har'a umriin isaa 60 akka ta'e odeeffama. Tarkaanfii qindoomina waraana Ameerikaa fi Ugaandaa wajjin LRA irratti taasifame booda Joosef Keenii sochiin isaa akka daangeffamee fi eessa akka bu'een beekamu. Yeroo ammaatti sadarkaa dhiibbaa uumuu hin dandeenye irra akka ga'es ni himama. Egaa seenaa kana yeroo golomnu addunyaan isa dhugaaf kaatu dhugaa qabu osoo hin taane ololaaf ragaa xiqqoon kan tolu qabu mancaastee kan baduu qabu ol kaasti. Qabsoo riphee loltummaa keessatti maqa balleessiif ololli karaa mootummaan kan raawwatuuf egaa namoota roorroof cunqursaa saba jaraaf jireenya qananii dhiisanii gadadoof dararaa hedduu dhandhamatan aarsaa haga lubbuu akka kaffalan riphee loltoonni hedduun olola karaa mootummaa kana dadhabanii fi kanneen akka Joosef Keenii immoo haga baduu ga'aniiru. Gara biyya keessatti yookiin mootummaan PP Abbaa Irreen biyya bulchu ofiin jedhu waboo naannoo Oromiyaa keessa jiru yeroo garaagaraatti waraana hamma qabu itti babbaasee balleessuu dadhabee mooraan qabsoo Oromoo olaantummaa baay'ee bal'aa waan irratti fudhateef ololoota garaagaraa farsuun maqa balleessuuf yoo yaalu ni argina. Ololli afarsi mootummaa akka inni barbaadu ta'uu fi baatus maqaa waraana saba kanaa balleessuuf waan danda'u qabu ol raawwataa akka jiru beekamaadha. Garaagarummaan waraana Joosef Keenii fi waboo Oromoo gidduu jiru seenaa gara oliirraa akka hubachuuf yaaltan waboon waraana laphee saba isaa booji'e humnaan osoo hin taane sabni cunqursaa jibbe aarsaa haga fedhe kaffaluuf darbuu kan itti seenedha. Kanaaf waraana kana ololaan miti taankiif dirooniin balleessuu akka hin dandeenye fira miti alagaan kan ragaa ba'udha. Hayyeegaa Oromoo kun qophii keenya har'aa xumuruufi seenaan Joosef Keenii waan baay'ee akkasiin barsiise amanaa olola karaa diinaa gaggeessamuuf akka gurra hin laanneen dhaamsa kooti. Qophii keenya har'aa kanarratti xumurra. Qopheessaan Siinaan, seenessaan Oliiqaa Didhaati. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. yuutuubii keenya Siinaan Intarteemanti sabskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya. Koomentii irratti qophii yookaan seenaa yeroo itti aanu akkasiniif dhiyaatu barbaaddan akka nuuf keessan dhaamsa keenya asiin dabarsaa. yuutuubii keenya sheer, laayik akkasumas sabskiraayib gochuun akka nu faana dhaabbattan asumaan dhaamsa dabarsina. Keenya oluma.